Lieutenant General Ilma Mardaasaadha guyyaan hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaadha bifa addaatiin kabajama ja'an. Filannoon pirezidaantummaa Yuugaandaadha guyyaa boruu geggeeffama. Iraanii fi Ameerikaa jidduutti muddamni siyaasaa ture gara waraanatti tarkaanfachaati jira. Bakka jirtan maratti nageenyi sinaa dhaqqabu daawwattoota keenya durarratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif isinii qindeessine keessaa miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru an Udii Musaati kallattumaan gara bal'ina oduutitti dabarra. Lieutenant General Ilma Mardaasaadha guyyaan hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaadha bifa addaatiin kan kabajamu ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Guyyaan hundeeffama humna qilleensichaa akkaataa bifa Itoophiyaadha guddisee mul'isuun kan kabajamu ta'aa ja'aniiti jiran. Guyyaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaan akkaataa bifa Itoophiyaa guddisee mul'isuun kan kabajamu ta'uu isaa ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaadha Lieutenant General Ilma Mardaasaa ibsaniiti jiran. Ayyaanni guyyaa hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaadha ammajjii 15 hanga ammajjii 19 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaalee garagaraatiin kan kabajamu ta'uudhaas Lieutenant General Ilma Mardaasaa ibsaniiti jiran. Lieutenant General Ilma Mardaasaadha haala kabajana ayyaanichaa ilaalchisuudhaan qondaalota olaanoo biyyattiidhaati wajjin mari'ataniiti jiru. Waggoota 90f aasxaa ammayyummaatii fi birmadummaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa ka jiru humni qilleensaa Itoophiyaadha guyyaa hundeeffama isaa akkaataa kabaja isaa madaaluu fi dandeettii fi ga'umsa humna ittisa Itoophiyaadha madaaluun kabajuudhaaf qophiin barbaachisu hundi xumuramee ka jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Humnoota birmadummaa Itoophiyaa qocoluu barbaadanii fi yaadaniif humni qilleensaa Itoophiyaadha daran qophaa'ummaa fi ga'umsa sadarkaa olaanaa agarsiisuudhaafis kun carraa guddaadha ja'ameeti jira. Kanaaf jaanna Lieutenant General Ilma Mardaasaadha kabajni guyyaa humna qilleensa Itoophiyaa bara kana bifa addaatiin kabajamuudhaaf qophiin xumuramuu isaa ibsaniiti jiru. Manni marii bakka bu'oota ummataa boru ammajjii 7 bara 2018 yaa'ii idilee 9ffaa ni ta'a ja'ameeti eegama. Manni marii bakka bu'oota ummataa walgayii jaaffaa bara hojii 5ffaa boru ammajjii 7 bara 2018 walgayii idilee isaa 9ffaa ni ta'a ja'ameeti jira. Manni marichaa wixinee labsii waliigaltee walta'iinsa seera yakkaa irratti mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Chaayinaadha waliigalanii fi namoota murtee argatan dabarsanii walii kennuudhaaf waliigalanii turan irratti labsii wixinee qophaa'e ilaalchisuudhaan mana marichatti koreen dhaabbii dhimmoota seeraatii fi haqaa gabaasaa fi yaada murtii dhiyeessu qorate akka raggaasisu kan eeggamu yommuu ta'u kana maleedhas ammoo manni marichaa wixinee labsii waliigaltee namoota murtee argatan dabarsanii walii kennuudhaaf mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Biraaziil ilaalchisuudhaan mana marichatti koreen dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa gabaasaa fi yaada murtii dhiyeessu qorate ni raggaasisa ja'ameeti eeggama. Haaluma wal fakkaatuun manni marii bakka bu'oota ummataa wixinee labsii waliigaltee namoota yakkaan barbaadaman dabarsanii waliif kennu mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Afrikaa kibbaa jidduutti taasifame ilaalchisuudhaan mana marichatti koreen dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa gabaasaa fi yaada murtii dhiyeessu qoratee ni raggaasisa ja'ameeti eeggama. Somaliland waamicha ministeerri nageenya Somaaliyaa waraanni Saudi Arabiyaadha rakkoo nageenya gaanfa Afrikaa jidduu akka seenuuf gaafate balaaleeffateeti jira. Aangoonni Somaliland waamicha ministeerri ittisa Somaaliyaadha Ahmad Moyallim Fiq waraanni Saudi Arabiyaadha rakkoo nageenya gaanfa Afrikaa keessa harka akka galfatuuf gaafatee jiru cimsee balaaleeffateeti jira. Mootummaan Somaliland ibsa khibxata dabre kana baasee tureen waamichi kun gocha Saudi Arabiyaan Yaman keessatti raawwatte kan fakkaatuu fi seera idil addunyaa kan cabsu jechuudhaaf balaaleeffatee ka jiru yeroo ta'u kanarras
dabruudhaan Somaliland waamicha mootummaan Somaaliyaadha Saudi Arabiyaaf taasise kun gaanfa Afrikaa tasgabbii fi nagaa dhabsiisuu kan kaayyeeffate je'eeti jira. Ministeerri dhimma alaa Somaliland ibsa baasee jiru kanaan ammoo waamichi Saudi Arabiyaadhaaf taasifame kun itti gaafatamummaa dhabuudharraa kan ka'e je'ee jiru yeroo ta'u waamichi hunja chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi qajeeltowwan bu'uura seera idil addunyaa ifatti kan cabsu ta'uudhaas ibseeti jira. Itti dabaluudhaanis ammoo Somaliland aangoo mootummaa federaala Somaaliyaa jala akkan jirre Hargeysaan Moqaadishoodhaaf yaadachiistee ka jirtu yeroo ta'u daangaa bara 1960tti beekamtii argateen sadarkaa idil addunyaatti biyya ta'uudhaan Somaliland if bulchaa ka jirtu ta'uu Somaaliyaa yaadachiifteeti jirti. Filannoon pirezidaantummaa Yuugaandaadhaa guyyaa boruu adeemsifama. Filannoon pirezidaantummaa Yuugaandaa guyyaa boruu yeroo adeemsifamuudhaaf jiru kanatti Yuugaandaa keessatti filannoo pirezidaantummaa kana sababeeffachuudhaan guutumaa guututti intarneetni dirgimtee cufameeti jira. Filannoon pirezidaantummaa Yuugaandaa guyyaa Kamiisa boruu wayita geggeeffamuuf jiru kanatti ammoo muddamni siyaasaadhaa Kaampaalaa keessatti akkaan cimee ka jiru ta'uun gamasirraa miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaati jiru. Yuugaandaan filannoo biyyoolessa pirezidaantummaatiif wayita bultirra jirtu kanatti intarneetiin guutuu biyyattii keessaa daboolamee cufameeti jira. Bulchiinsi pirezidaantii Yoweri Museveniidha baroota hedduuf koraa aangoo siyaasaa masara Kaampaalaadhaa dhuunfatee biyyattii geggeessaa jiru yeroo ta'u koomishiniin koomunikeeshinii Yuugaandaadhaa intarneetiin sababni cufameef odeeffannoo dogongoraa dhorkuudhaaf hanna filannoo ittisuudhaaf yeroo sagaleen kennamutti jeequmsa gamasiin kaafamuu malu to'achuudhaaf akka ta'e beeksiseeti jira. Filannoon falmisiisaan bara 2021 geggeeffamee ture irrattis Yuugaandaan intarneetii guutumaan guututti uggurtee turte yeroo ta'u filannoon kun waliin dhahamee turuu isaa ammoo dorgomaa cimaan pirezidaantii Yoweri Museveni kan ta'e artisti Bobi Wine himaa turaniiti jiru. Manguddoon ganna 81 Yoweri Museveni wallisaa ganna 43 Bobi Wine'dha wajjin morkii cimaa keessa barootaaf kan turan yeroo ta'u duula filannoo bara kana Yuugaandaa keessatti geggeeffamaa ture irrattis ammoo morkattoonni lamaan biyyattii quba tokkoon dhaabaa turaniiti jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1986 irraa eegaluudhaan waggoota 40f hoogganaa kan turan pirezidaantiin Yoweri Museveni'dha. Bara kanas ammoo marsaa torbaffaadhaaf filannoo pirezidaantummaa Yuugaandaa irratti hirmaachuudhaaf manguddoon waggaa 81 kun filannoo guyyaa boruuti irratti hirmaachuudhaaf jala bultirratti argama. Lammiileen biyyattii umrii 40 gad ta'an Museveniidhaan ala pirezidaantii biraa Yuugaandaa keessatti arganii kan hin beekne yeroo ta'u pirezidaantii Yoweri Museveni ammoo umrii dargaggummaa isaaniitiin rakkoon hooggantoota Afrikaadhaa aangoo garmalee jaalachuudhaa fi koraa aangoo siyaasaadhaa takka yoo qabatan gadin dhiisan jechuudhaan nama homachaa ture jaamuudhaan beekama. Kanas ta'u sangaruu ammoo umrii isaa guutuu aangoo irratti dabarsuudhaan pirezidaantii Afrikaadhaa sadarkaa dura irratti argamu yeroo ta'u pirezidaantii Yoweri Museveniidha filannoo Kamiisa kana adeemsifamuudhaaf jiru kanaan Bobi Wine'dhaan yoo kamo'amu taate koraa aangoo siyaasaa masaraa Kaampaalaadha waggaa 40 takkaaf irra ture umrii waggoota 40f masaraa keessatti dabarsetti nagaadhaan machuudhaan masaraa Kaampaalaadha gadhiiseeti baaja'ameeti eegama. Iraanii fi Ameerikaa jidduudhatti muddamni siyaasaa ture gara waraansaatti ce'uu mala ja'ameeti jira. Qondaalonni mootummaa Ameerikaadha Ameerikaan Teheraan haleeluudhaaf qophiirra jiraachuu kan ibsan yeroo ta'u Iraan ammoo dhaaddannaa Ameerikaan isii barbadeessuudhaaf taasifte kan hordofuudhaan Ameerikaan yoo dhimma biyya kiyyaa keessa harka galfattu taate Teheraan obsa tokko Waashingitaniif kan hin qabne jechuudhaan deebisteeti jirti. Teheraan keessatti muddama siyaasaa ammaateen hiriirtonni bifa duraan
hiriiranii hin beekneen guutummaa Teheraan keessatti guyyoota dabranii hiriirarra ka turan yeroo ta'u kana maleedhas ammoo guutummaa kutaalee garaagaraa biyya warra Iraan Pershiyaa keessatti hiriirri mormii kana dura haala argameen beekneen cimeetti fufeetti jira. Hiriirtonni duraan qaaleensa jireenyaa biyya isaanii mudate hordofuudhaan hiriira bahan amma guutumaa guututti mootummaan Ayatollah Ali Khamenei Sayyid Ali Khamenei aangoo akka gadhiisaniif gaafatanii jiran yeroo ta'u muddama siyaasaadhaatii fi hiriira gaagaa lubbuu namoota hedduu dabarse kan Iraan Teheraan keessatti dhalate kan hordofuudhaan biyyoonni addunyaadhaa keessaafuu ammoo Ameerikaadhaa fi Israa'el dhimma Teheraan keessa harka galfachuu kajeelaatti jiru. Dhimma kana keessa akka harkan galfanneef ammoo Teheraan cimsitee dinniina kannaa jirtu yeroo ta'u yoo Israa'elii fi Ameerikaan dhimma keessoo Iraan keessa didanii harka dheereeffatanii galfatan ta'e an tarkaanfiidhaan fudhadhaa buufata Ameerikaa biyyoota baajiddu galeessaa keessa jiruu fi waayillanii fi jaallan Ameerikaadhaa naannoo kiyya buufatanii jiran hunda nin barbadeessa jechuudhaan Teheraan Waashingtanitti dhaaddatteetti jirti. Muddamni siyaasaa baajiddu galeessaa keessatti bifa haaraan dhalate kun ammoo eega Teheraan keessatti mormiin qaaleensa jireenyarraa tokko jechuudhaan jalqame gara ammoo mootummaa jiisutti tarkaanfate yeroo ta'u mootummaan Ayatollah Ali Khamenei waggoota darbaniif seenaa isaa keessatti eegamu hundeeffamee dhaabbatee asitti mormiin cimaan akkana isa mudateen beeku jaameetti jira. Mormii Iraan keessatti dhalate kana gara humnaatiin cabsuudhaaf ammoo mootummaan Islaamaa Rippaabilika Iraan eegdota humnaa Rippaabilikichaa bobbaasuudhaan hiriirtota nagaa 2,000 ta'an lubbuudhaan dhabamsiisee jiru ta'uun isaatis ammoo gama sirraa gabaafameetti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa oduun sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwateetti jira. Sagantaalee fi qophiilee nafanitti dhufanii fayyadaa nagaan ture.